lama khireyfattee naawsi ummatiye mana lama khireyfatteetiti umma naawsi rabbi sodaadhuutiti boo'ichan barbaachisu mana lama khireyfatteeti tokko khaanis irraa fudhachaa kana keessaas galaa garuu ummata oromootiin injireerraa mataaf irraa haadu jirraa jette laal. Takkanas mataa ifirraa cireetiin jira. Ammallee wanni takka tajalaa hafuun hin dandeenye nuti baankiin maallaqa cinaa karaa qabde hin agarreessan yoo dubbiin dhugaa hin himamne jalaan hafnu baankii sanis ni yaabna Khadiir Jawaaris ni yaabna wanni kanaa waan tahamuufis viidiyoon tun maaliif akka waraabamte osoo manni jiruu manan qabnu osoo lafa qabdanii lafa hin qabnu lafa bituu fi deemnaa jechuun tun ummata Oromoo biizii naquu miti miskiina dura dhaabbachuu hin taatu. Yaa boo cuffaa dhiifama nuu godha. Cuffaa dhiifama nuu godha. Ustaad Hamza namni gowwaan hin jiru addunyaa tanarraa baankii maallaqa muratu hin jirtu ani ogeessa dinagdeeti waan ogummaatiin qare waa'ee baankiitis baradheetiin jira. Baankiin tasuma maallaqa muratu yoo liqeessa irraa qabaatte malee baankii maqaa balleessuun hin barbaachisu asirratti. Ragaa biraan barbaachisu Hamza keenya baankii muratte san bichaa si himuudha ammaan dhaqee adda si baasa maaliif akka muratan amma unoo daqiiqaa kudhanitti yan. Ani garuu ishee wanni na haadannate maali ni beekta abbaa kaaraktera filima kanaa wallaahi guddeetiin jira. Hayyee viidiyoon tun akkamii waraabamte uumame viidiyoo tana maaliif waraabdan uummata ibsa viidiyoon tun akkamii waraabamte eenyu isin waraabe naayime mee anne ati naayime. Ni arkee bar ni arka ummatiya ni arka akkasi dhufu ni beeka ummatiya ni arka ummatiya la Hamza gaafadheetiin jiran wanni isin jette anneetu kararna arkeeti ummatiya maal taatee isaas dhukkuba jennaan ani na dhukkuba manaas akkaan qabuu himee himtee hin tajjitaa himi Lakkimee fi lamala. bakka himte Nuu karaa deemu nuu kufee ka'u jiru naa kufee mucayyoon tun gubbaa dhaabbatee boo'ichi mucaan kun deemaa dhufee mi ummaa rakkoon isin qabdu baajaaji nu bira kutanii nu deebiin maali rakkoon tunii jenna na dhukkubaa ummaa deemuu hin danda'u jennaan eegizee taanis galchutti hin jira mucaan baajaaji jennaan nu ammaaree nu galche maaltu si baasee waan nyaannu waan dhuynu hin qabnu jennuun waan kishaa qabu dadhee nuu kannee daabboo maqee nuu bitee ilaa mana nu galchee jechuudha mana nu galche deeme lama dedeebee. Ana kaatee deemtu magaalatti na afaan dhufe ummaa sin gargaaru dhufe eessa deemtaa waan iraataatiin barbaade deemaa ummaa irrallee naasee kan naa taa'i nama si gargaaruun si godhaa eessa keessi dhukkuba miila kanaan ejjechuu hin danda'u amal lamaa fi baati 8 follaane miila kanarraa fayyaa takkallee hin arganne ni kufee morma kanichi na deebi'e qofaan naas deebi'e kun ulaa sagaraa qofaan narra kufee la godaannisa kun ni agartaa. Ani kana raawwu fuulli kiyyaa seeganaa deebi'ee jireenya ilmaan kiyyaa waan ammaan dura itti ta'erra kufaa ka'a ilmoon takkittiin tun ammoo qaleensiisu sootoo jirti anillee nama nyaate yoo nama na gargaaru na agarte na dura dhaabbadhu jeen akkasitti isin dura dhaabbatee jechuun mana dilanni ijoollee nuti manni nuti qabnus kanuma kunoo xiqqaa kana gallaa laakiin ammoo ijoolleen tiyya gurguddoon inni jirti kan nuti qabnu kanuma. Asii olii oogizee ni namni mana kan bareedaa harkee waan namni nama gargaaru hin jiru asuma gadi nu dhiisi inni dhugguunni viidiyoo nurra qabu jechuudha kunoo manuma xiqqaa kana dura kaane jechuun nuti rakkooteen itti manne malee waan biraa gaata itti manne hin qabnu namni Oromoo rakkina kana harkee nu rifataa jenneetu akkuma ammaan dura nu gargaartan seenee kana keessa seennee dachii bituu deemnaa nuun je'anneen dachiidha bituu fi deemnaa dachiin qabanii bakka rafan hin qabanii jedhan. Dachiin kaisiiti bar Hamza manni kaisiiti bar dachiin tana bar amma reefu dhageenye bar anneen bira taa'eetitti anneen wanni je'een mana kanallee nama abbaa manaatutti kanne mana kanallee abbaa manaatti kanne wanni gartee manalleen qabanii as keessa mana namaa kana ta'anii boodarra hoggaan viidiyoo tan agarsiise ummaa dachii gaafa dhiyoo isinii binne hoo hin jeen anniin jira. Anne gargaarsa gaafa dura waan kana godhan gargaarsa kana dura namni viidiyoo online irra gadhiise ani. Qaraattiin kan ga'e rakkoo guddaa irra jirra. Viidiyoo tana naatu gadhiise maalleeyni san akka bitamuuf ashaar maarkeen faan gartee dalaganii irratti wanni godhanii
mana sanillee bitaniif obboleessa kee manallee jaarattee jirti ummaan sii galee duba manni gaafatti yoo hoo'isa kutee jennaan eedachiin tun tiyyaa jettee duba mana guddaa sanaan achittiin ol argee booda hoggaan ol seenee si garsiisu mana kana meeqaan galtan 700 kaanis 700 kumaa fi 700 khiraa manaan kafalan wannummaan isaan mataa firraa cira kaarakter kana nama dalageen fadhaan mataa firraa ciranii shaampoo dhabaa fi gartee shaampoo dhabaa fi mataa firraa cirree waan itti dhiqannu dhabaaf waan nyaannu dhabaaf alaa sadaqaa kanannaa jechuun tuni namatti cufuu miti kaarakter kana akka ummatti akka waraaban qofa addanuu baasa ameeksirii. Yeah. waan nuti jennu waraabee dhugumaan firraannee jirra ammallee nu harku dandeessaa nuti waan dibannuus hin qabnu waan nyaannuus hin qabnu mee har'a keessatti bishaan hin qabu tiriqa hin qabu galgaltiin kun dhaqaa tiriqaa qarshii 35 bitaa qarshiin hanqeetiin tukun kanuma naa bita malee waan biraa kanaa bituun qabu ijoolleen tun kophee qabdii butaanti qabdii subaata qabdii qasha qabdii yaa moo gaafaan fayyaa qabu san dilli kun cuftaanatti hin dhageemne arra moo qaaliin tun fooxaa firra kaa'e yomma fooxaa firra kaa'e. Tasaashiin takka qarshantamii waa miicuus hin dandeenye huccuu xiyataniin do'aatti bitadutatti naan shukkuma ganamuu miican isa kan mafinne waan nyaannu dhababbaan saree boodan deebinu ammoo dhiifama nu godha waan takkaas gargaartan irra dura nu gargaartani rakkinni mucaa jenna jala fide akkaataan alitti deemu waan hin alitti himee mucaan koo fiidiyoodha waraabee laakiin mucaafis dhiifama godhaa naafis dhiifama godhaa. Umaa qadama islaamaati ramadaanaas deema afoolki lillahi waliin jaafa wanta beewu meenarra isinumaa beeka anna dhiifadha anumaa dubbiisin kadhate yoo siisoo mananii siisa laatan isiniin narra jira haqaati na dhiisaa umma assalaamu alaikum na dhageeffadhu umma nuti amma ati maaliif rakkatta siin hin jenne yookaan immoo wanni kuni gargaarsi si gargaaruu namni hin qabu hin jenne ummaati wanni haasawaa jirru mucaan akkaataan inni itti haasawe akka ati umaa hin qabne akkaataa inni ummanni kun hundi si qoba qabu waan takka keessa hin jirretti miilaa isii dhukkuba je'ee haasawe filima viidiyoo inni dalagee irraa dubbachuu jiran dhugaa 700 namaan gootu garuu immoo 700 warri as jala jirta warri isiniif hin galle dubbiin akkasii miti 700 irraa namni haasawutti hin jiru. 700 biyyaa. Itoophiyaatti uumaa namaan gootu garuu immoo rakkataa biraa kijibaan akka namni gargaaruu hin dandeenye waan kanaa godhamu jira maalleeni kunu isii bira hin geenye maalleeni kunu yoo isiin silaa fudhatte bareedaadhaa jechuu jirra sigalee amma isinii hundaafu maalleeni kara biraa maqe obboleen kiyya daraaraan isinii himu jira filima biraa dalagamee maalleeni guuramu jira yoo dubbii hin hubanne hubadhaa warri as jala jirtan hundinuu isii xiqqeessuu feenee yookaan immoo rakkoo keessa isii naquu feeneetii miti. Maallaqa sanuu isiin fudhachuutti hin jirtu. Salaamu alaikum. Amma walii galleemi Hamzaa wanni jechaa jiru isii wanni rakkoo jiru akkamii waraabamee wanni kun maaliif akkana ta'edha. Bar wanni yaa nuti maallaqa jechaan jirru saaddee dhugaa keetti maallaqa maa jechaan jirru wanni jechaa jirru jara keenya wanni kun gargaarsa ummata miskiina dhugaadhaan mana hin qabne hagartee rakkoo keessa jiru karaatti cufa. Yaa sanirraa ummanni immoo waan akkanaa dalagu kun osoonii fi gartee wanni hin tahin ummanni kun magaalarraa dhaabbachuu qabaa. Waliigalee magaalarraa dhaabbatee addunyaan nagaya taatee rakkataa miskiinni yataamaa meeqa hawaan nyaatu hin qabne hedduu jira san gargaaramuu qabaa nuti. Wanna kanarratti dubbachaa jira malee jara keenya 400 isin haasawaa jirtanii miti. Yookaan isin gargaaramuu irraa rakkoo hin qabnu kafade gargaaruu ni danda'a. Kanarraa rakkoo hin qabnu nuti wanni jechaa jirru maqaan akkanaa takkaffaa magaalaa teenya keessatti nama keenya keessatti maqaan akkanaa akka bu'uun feenu akka wanni fokkottuun nu keessatti taatuun feenu nuti ummata maraataa fi rakkataa fi jallataa wajjin nyaatee jiraatu sii galee. Dhugaadhaan hoggaa garaa laaftus ummanni kun garaa namaa laafa. Hoggaa nama gargaarus dhugaan nama gargaara. Ummanni Oromoo kun rakkachuu hin qabuudha waneen jechaa jiru. Ummanni Oromoo gargaarsi isaa miskiina dhugaatiif dhaquu qabu.
rasitti afaanillee dubbadde anillee badiirraa na deebifte anillee namni qarrafamu namni ka xuraa'uun fadhu anillee alaana fuutanii mana nagalchitan ka ala jiru meeqaa jira saniinillee gargaaru dhageeffadha. rakkoo miila kiyyaa na dubbise dhiifama guddaa naa godha beekoma keessaniin karaara na deebisuudhaaf isiniin galatoomfadha wallahi rabbi isiniin galatoomfadha rabbiif jecha dhiifama naa godha dubri kiyya qaamaan dura malakki rakkoon qabu dhumma ati wajji wallahi rakkoon qabnu nuti haqa barbaadu amma isinii galee Angaafii takka gaafadduuti jechuun gaafii takka gaafachuu fedha. gee khalaas gee dhiisi hin gaafatin Isii gaafachuu fedha. No, isii gaafachuuf kan ta'in ishinumatti gaafachuu fedha. Dhimma marraa namni rakkate waan fedhe jechuu danda'a. Garuu viidiyoo an dhaggeeffadhe kaaraktara akka ta'e wanni kun viidiyoo an dhaggeeffadhe jira na bira ka jirtu ka Ustaaz Mudassir gadhiisee jira. Ustaaz Mudassir yoo ana keessaan barreessee amma yaamee dhufe ka reefu dubbatanii bahan. Viidiyoo sanirratti akkana jedhameera. Mana hin qabnu oddoo namaa keessa gallaa mucattiin diqqoon sun jettee jirti. Akkamitti jechi kun akkamitti asa afaanii nama bahaa li'annahu amma mana karaktara kana jalaa nafuu beeka ummaa jalaanii nafa karaktara jalaa nafu thank you sheikh tana qofa qabaadha thank you sheikh tana bakka nama karaktara kana dalagee jalaa hafuu hin jiraan nama waan kana godhe jalaa hafuu hin jiraannu ummanni keenya beelawaa hedduutu jira rakkataa hedduutu jira kana quba qabaachuu qabna irraa cufa viidiyoo san namni isin bira ga'e hundinuu warri addunyaarraa dhageeffachaa jirtan kaagartee lafa ardii tanaarra jirtan hundi keessanuu viidiyoon filima ture filima bareedaadha ture if bira haqa filima san akkasii ustaaza maali anammas waan isin asirratti isin himu nama keessan gargaaruu hin dhiisina sababa kana jettanii garuu gargaaruun duratti sirritti addaan baafadhaa qoradhaa qorannaa guddaadhaan akkasii waan gargaaruu barbaadan gargaara kana jettanii naman gargaaru jettanitti siif duuban ta'ina maaliif namni keenya hedduu dhugaadhaan rakka jiru ni jira kana jettanitti siif duuba hin deebiina namni waan kana gargaartanii hamilee cabxaniis humaan qabu nama garuu amma boodaaf gootan amma boodaaf if duratti yaaddanii sirri qoratanii qorannaa jabaadhaan gargaaruu ka qabdan kanaan isinitti hima kana jettanitti hamilee hin cabinaan isin jawabbileen kiyya hanqaru. Warroonni nama deeggarsiisan itti gaafatamummaa fudhachuu qabna amma booda namni waan kana dalagu osoo addan baafatiin yooni ka waan akkanaa ka fidu taate anarraa jalqabee hidhamuu qabna kun haqabanii aadame rabbiin irraa nu gaafata waan wayyoota dalan soo abbaan nama deeggarsiise jedhee itti gaafatamummaa waan sanirratti itti dhufu dhibbaan dhibbatti yoo ka adda hin baafanne ta'e deeggarsan adeemsisiin yookiin qaamni seeraa waan kana gaafatu qabu yoo dubbiin tun akkana adda hin bahin daldala taate akkana itti fufuun isiin ooltu waan kanaa olii ka dalagamaa jiru jira waan ta'eef. hundaafuu jara keenya dubbiin ni tolti inshaallah shee ani hin barbaachisu yaa ani shee gaafuma takkaan qaba beeta gaafiin ani qabu beeta maali beeta gaafa ijoolleen jara warri soddaa kuni warri naftanyaa kuni waa badii takka isaan keessaa namni waa balleesse abbuma fadhee yoo taanaan badii sanirra muraniiti murtii dhugaa saniin deeman beeta nuti gaafa ati Hamzaan gabbee yookaan immoo Ammeeks yookaan gabbee yookaan immoo Daraaraan gabbee yookaan Mahammad Nuuree yoo numa nama takka qeene waan akka ati jibbaa ilaalcha nama sanii qabduu si fakkeessa yookaan nama gargaaruu jibbitee si galee namni rakkataa dhugaa kan beela dhugaa keessa ciqilfatee kiniina dhabee ciisuu jiru jira. Nama saniif dubbachaa jira malee namni jibbaa nama sanirraa qabaateeti miti yookaan gargaarsa kiisha keenyarraa baasanii namni kan nun jiru si galee namu akkaataatti danda'u gargaara. Namoota meeqaa jira amma akkuma dooktareen jeetti warra Hamzaa dubbisaa jiru jira garuu tiktookara meeqa biyya keessaa qabna. Ijoollee teenya amanuu dadhabaniiti dhuguma san dubbachuuf nuti Hamzaa dadhabnee hin dubbisnuu jenneen isinii as jira dubbisaa. Hamzaan sak goonee hin dandeenyu bakka si galee waan akkanaa jira namni nama amanuu dhabe kada taanu amma isaan amanuu dadhabe wani dhugaa jirtu tan kana beekuun gaariidha gizee nuti walit duullee yookaan immoo badii takka walirraa agarree walirra murree wal cinaa harka walirra diddibuu dhiisa obboleessa kiyyamaan taane abbaa kiyyamaan taane dhugaa jirtu waliin muraa. Hamza nama takka jalaati amiru anneerra rakkoo qabdaa minaa naan jedhan beektaa. Unoota Ammeeks haasoo hin deebisiniif. Ammeeks haasoo maa hin deebise laa hin barbaachisu
haasawaa tokko hin deebisiniif maaliif jennaan ilmi namaa ni haasawa hedduu haasawa garuu wanni namni deemuu qabu ragaadha ammeeks dubbii ragaa qabduun nuu dhufe obboleessa keenya dargaggeessa bareedaa waan bareedaa nuuf fidee dhufe haa galatu hanganuma kalaas wanni nuti jennuun waan kana keessatti wanni inni balleesse hin jiru ummaa nuu fuudhee mana hakimaa sanachi geessee nuuf wanni jechu jira rakkoo isii adda baasuudhaaf ammeeks waan bareedduu goote obboleessa kee waan gaarii irratti nu gargaarte si galatoonfannaa abbaan fedhe waan fedhe hajuu tana marran kaayatin. Mucaa eessumaan taafii bara shee. Eessumaan taafii ammeeks. Waan badan jaaniin. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullah. Assalamu alaikum badii hedduun dalage gaamma assalamu alaikum tunillee nama islaamaa ta'e narraa illee bareeddu gaafa asaabotaa san alayhi wasalaam